Dasitaan Ruutaadhaaf mana abbaa darbii 3 bitee jedha Iyyu'eel. Ashamaa akkam jirtuu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechaa akkuma beekam subscribe like gochuun na jabeessaa, warri na jabeessaa jirtan immoo Waaqayyo abbaan koo baraa fi jireenya keessan haa eebbisuu, kan yaaddanitti milkaa'aa siniin jechuu barbaada. Haa ta'u malee osoo Dasitaan dhugumaan Ruutaadhaaf mana biteera ta'e ani ishumatti geessee waraqata yookiin immoo isa ittiin bite sana hunduma isaayyuu ishiitti kenna jedheen nan yaada jechuudha. Haa ta'u malee egaa Iyyu'eel akka inni jechaa jirutti Ruutaan haala hamma ishiin keessa jirtu nama gaddisiisuyyuu jireenya arawwaa jiraachuu kan ishii barbaachisudha. Abrahaamidhaan gadi jettee jilbeeffattee kadhachaadha kan ishiin jirtu. Abrahaam immoo dideetii hin barbaadu jedhee dhiisee baheera. Haa ta'uyyuu malee jireenyi nama filate kuni waan isaa ta'u miti. Jireenya mijatee jireenya guutuu irratti Ruutaa ishii bara rakkoo bara gidiraa waan hundumayyuu keessatti waliin dabarsaniyyuu ni dagatee kan jedhu jechuudha. Egaa gidduu kana keessatti anis Ruutaa biraan ture akkam akka isheen miidhamtu akkasumas ganniin as jirti. Ishiinis gara mana ishii gara ijoollee ishiitti hin galti. Anis gara jireenya kiyyaatti nan deebi'a. Yeroo sana qoonnatiin itti dhagahama. Dhufanii waan baay'ee taasisaadha kan jiranii. Kan akka amaanuu fa'ii mana akka ishiin baatuyyuu ni barbaadu wanta ta'eefi booda hin miidhamtidha kan inni jedhee. Gidduu kana keessatti jechuudha ganniin yeroo ishiin dhuftutti egaa wantoonni ta'amaa jiru maalidha jennaani nama gaddisiisaa uumawayyuu namatti hin tolu jettee atis gara jiruu keetti hin deebitaa. Anis akkasuma ani immoo badeetoo jira hojii xiqqoo qabadheen ani kan inni badee isa kanaafiyyuu mee maal jettu akkami jennaan ishiinii maqaa nama kamii yookiin immoo dargaggeessa kamii faanayyuu jiraachuu hin barbaaddu. Abrahaamuma jetti gaafa namni itti haasa'u Abrahaamuma jetti. Gaafa nuti walii galaa turree ati jirta turte. Ammas immoo namatu dhabameyyuu osoo hin taane Abbushaa fi Roobeel ni jiru jennaan manni itti galamaa jiru kunis abbaan argee saaqee gibbisuu danda'a wanta ta'eefi maal yaaddame manicha sana keessa waan baay'eetu jira wanta simmeetii ishiitti kaasu. Isa kanaaf jennaan mana geeddarachuu hin dandeessi. Ishiin nama ofii ta'uu dadhabde miti. Garuu immoo waan jaalatte waan feete haa gootu jenneeti kan nuti ishii dhiisne maleessa waan biraa miti. Gaafa ishiin jettu inni immoo akkamii ani jireenya osoo Dasitaa faana jiraattee baay'ee natti tola. Dasitaan nama gaariidha. Waan hundumayyuu gochuuf ni mala kan inni jedheen jechuudha. Gaa'illi qabeenya irratti hin hundaa'u. Gaa'illi dhugaa irratti jaalala irratti hundaa'a. Jireenyicha keessatti amma ta'e namni waa qabaachuun dirqamadha. Osoo waan qabaatiin galatti sunis rakkoodha. Garuu immoo kan akka manaa kan akka konkolaataa wantoota garaagaraa irratti hundaa'ee namni walitti siqataanaan qabeenyi immoo fedhiinsa ganamaati. Gaafa dhabame maaltu ta'a? Kanaaf jennaan ishiin hin feetu. Aniyyuu ishee haasofsiisuu barbaadeera. Waa'ee sanatti hin kaasini naan jette. Amma ani waa'ee Dasitaa ishiitti hin kaasu tasayyuu waan fedha ishiitii waan barbaadde gootee jiraachuu hin dandeessi. Ofishiitiifis of dandeessee hin jiraatti. Dhiira malee hin jiraatamuu yoo maal rakkoo qabaa? Deemaniis boodas araaramuu danda'u. Isa kanaaf ani hin beeku. Kanii egaa ishiin jechaa turte yeroo kana keessatti waan haaraatu jira na bira jedhee maalidha jennaan mana abbaa darbii 3 bitee fiitoo jira Dasitaan jennaan ishiin hin barbaaddu waan akkanaa.
hin feetu matumayyuuti. Kusaaqusii ishiin barbaachisu waan dhabde tokko illee hin qabdu jennaan mana sana keessatti abbaan erga dhufee lafa akkatti dhiituun barbaadu jennaan mana geeddarachuu hin dandeessi. Mana jijjiirrachuu hin dandeessi. Inni kun dhugaa keetidha. Kan biraas immoo namoonni dhufanii hin jeequ. Maaliif shidhaaf hin yaanne Ruutaan hanga kana gadi buutee dhiira kadhachuun maali jennaan inni kun nu iyyuu nu dabbareera. Nu iyyuu nu jibbisiiseera. Garuu immoo sin hin dhaga'u nuun jette. Nama tokko gorsitee gaafa dadhabde hin dhiistaa. Gorsi gaafa gorsitee dadhabde rakkinni aarukutu wanti jedhamu wayii ni jiraata. Isa kanaaf uma gochuun hin danda'amu. Ani garuu si harkaa hin fuudhu waraqaa kana. Innis immoo qabeenya isa jedhu hin barbaachisu kan inni jechaa jiru. Ana akka kiyyaatti mana abbaa darbii 3 kibbii qabatee kan of danda'e mooraa of danda'e isaatii kireesseetuma 50,000 waan jiraachisu ananatti hin fakkaatu jechuudha. Isa biraanis immoo nuti hin barbaannu itti jirti jechuudha. Ganni dassitaadhaan hin feenu, hin barbaannu, hin simannu. Inni immoo osoo itti galtee jireenya kanatti ariifiidha kan inni jedhu jechuudha. Maaltu ishee ariifachiisee jiru? Maaf ariifatti? Suuta jechuu qabdi. Hin cannaqiinaa. Waan hundumayyuu ishee yoo jette hin cannaqiinaa. Hojjechuus dandeessu, hojiifis ta'uu mala hin beekamu jechuudha. Inni biraas immoo Abeel situ gaa'ela Abrahaamii fi Ruutaa dhiigee jedhee abbaa kiyya bira deemeetoo jira. Abbuushaanii abbaan kiyyas na waameetoo jira. Bira deemee kanaafan badee. Abrahaamii fi Ermilaan akka adda ba'anii fi isaan irra na fageessuufidha yaaliin isaa. Kun immoo yoomuu isaaf hin ta'u. Abbaan immoo ilmoorra eenyuyyuu hin amanu. Kallattiilee garaagaraatiin ittimee abbaa kiyya amansiisetoo jira. Akkas taanaan tolee kan inni jedhe. Jalqabarraa kaasee situ gaa'ela kana diigeedheen abbuushaan eenyuun Abeeliin. Jalqabarraa kaasee kan gaa'ela kana diigee abbuushaa fi Rohobeel. Tokkoffaa gaafa deebisuudhaaf gara mana keessanii dhufan eessarraa dhufteettanii mucaa sin hin beekne haarawaa siniif ta'e soddaa keessan kan abaaboo harkaa fuudhee darbatee kukkutessin osoo gaafa sana dhaabbattanii Abrahaam hoggoo obboleettii keenya Ruutaadhaan hin barbaachisa abbaa warraa isheeti osoo jettanii itti yaaddaniitu ta'e baay'ee bareeda ture. Haa ta'u malee garuu hin dhufe. Yeroo inni dhufutti abbaa kiyya maaliif bira deemteennaan sittimee jedhee dhaga'uu diddee karaa maatii yoo dhageesse jedhee bira deemeetoo jira. Jennaan abbaa kiyya immoo amansiisee dhufeetoo jira. Ani gaa'ela Ruutaa hin diigne jennaan eenyu diigeree gaa'ela obboleettii kootii gaafa abbuushaan jedhuun ofii mattaashii. Namni gidduu galee gaa'ela tokkoyyuu hin socho'u yookiin hin diigama taanaan iyyuu gaa'elichi masirratti yookiin dhaabbata hin godhanne jechuudha. Jedheetoo jira jechuudha. Egaa Abeelii dhugumas yerootti yaadamus abbaan gaa'elaas haati gaa'elaas oduu namaa haasawwa namaa osoo dhaga'uu baataniiru ta'e kun hundiyyuu hin dhufu jechuudha. Akka abbuushaan jedhutti yoo Ermeellaa fuudheyyuu yoo dassitaan Ruutaa fuudheyyuu Abrahaamii fi Ruutaan walitti deebi'uun isaanii waan hin oolle jedhee jira jechuudha. Abbabbaa cabbee bira akkasin hin deemne bichaadha kan nuti sodaachaa jiru hamma jechuudha. Hundumti keessaniyyuu ani hin beeku. An akka kiyyatti osoo Ruutaa dhiistanii baay'ee natti tola. Osoo Ruutaadhaan keessaa baastanii baay'ee natti tola. Ruutaanis otoo asaba kana keessa baate baay'ee natti tola. Isheen haadha mucaa waan taateef, haadha ilmaa waan taateef
osoo qabdee osoo teesseetti yaaddee osoo isa dhufe hunduma jalaa balbala isaa qubaatteetti ta'ee gaariidha jennee yaadne jechuudha. Har'ayyuu ta'eera taanaan jireenya biraa keessaan baatu taanaan wanta sitti dhufu fi ani ittiin gaafatamu jedhee jira jechuudha. Akeekkachiisatti laatee jira Abeelitti Abbushaanii. Ammas immoo ta'eera taanaan nuti Ruuttaadhaan kallattii garaagaraatiin gorsinee jirra. Yoo dhugumas immoo gara jireenyaatti deebite jennee jaarsummaa Dastaan akka ergus taasisneetoo jirra. Kun hundumti garuu milkaa'uu yoo ta'uu baateera ta'e siniif wayyoo jedhee itti seeratee jira. ግዴታ የለም በግድ ህይወት የለም። ሰው የፈለገን ህይወት ማኖር አለባት። እንደዛ ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ። አብርሃም ደግሞ አልፈልግም ከሩታ ጋራ መኖር ብለዋል። ሩታ ደግሞ እኔ አለ አብርሃም መኖር አልችልም ብላለች። እንግዲህ ማን እንደሚያሸንፍ እናዋለን። eenyu akka caalu hin ilaalle jechuudha. Ruutaan Abrahaam malee jettee Abrahaam immoo Ruutaan hin fedhu Eremeellaan malee jettee Abbushaan asitti abbaan biddeenaa luliif hin barbaachisu jedhee ani kaleessa jedheera. Abbushaan du'ee ka'ee akka Alaazar dingata dammaqe osoo hin beekin osoo itti yaadiin jechuudha. Hin beekama gaa jalqabarratti Roobeeliif ati wanta gaarii mariisistu Ruutaa jechuun yaaduun abjuudha akka kiyyatte jechuudha. Innas na gargaaru itti fufaa waanuma ta'eef isiniin jechuu jaalladha. Maatiin kee subscribe, like, comment gochuudhaan nu jabeessaa kana caalaa jiru isinitti